Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa gafuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma isin jirtanitti nagahaa fi kabajaan kenna isin biraa jiraatu jecha har'allee meeshaa haarawaa meeshaa babbareedaa meeshaa addaa qabadhee isinii dhufee jira. Warroonni haarawaa taatan asumaan gama keenyatti dabalamuudhaan subscribe godhaatii viidiyoon babbareedaan yeroo hundaan galakkisu akka isin bira gahuuf subscribe godhaa. Warroonni ammoo maamila keenya taatan ammoo hiriyoota keessan irra share godhaatii meeshaa babbareedaa kanneen akka bitataniif hiriyoota keessan gargaaraa isiniin jedha. Viidiyoon keenya har'aa meeshaa babbareedaa meeshaa duraan qabadhee hin dhufne baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef haga xumuraatitti na hordofaa isiniin jedha. Ana ammoo meeshaa kana tokko tokkoon isinitti mul'isaa gatii isaa wajjin. Meeshaan kun kazaaraati. Botaan inni deemu meeshaan kun kofalee waan ta'eef kofalee micattiin kofaleedha. Maqaan isii Zaaraa jedhamti. Maashaallah rabbi nagaanitti si haa galchu. Meeshaaleen isii meeshaa babbareedduudha. Akkuma isin argaa jirtan kana meeshaa babbareedaa qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Hanga xumuraatitti isin ammoo na hordofaa. Warroonni bitachuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 24 lakkoofsi bilbilaa kiyya namoonni bitachuu barbaadaniif duwwaa 972 duwwaa 25 irratti teelegiraamiilleen iimoolleen waasaappiilleen kanuma ittiin argachuu dandeettanii amma ammoo asumaan gara gama meeshaatti isin geessa jechuudha. Meeshaa kana tokko tokkoon isinitti mul'isa. Inni kun akkuma isin argaa jirtan kana televezyiiniidha. Televezyiinii baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana jechuudha. Oppaaliin televezyiinii baay'ee bareedaa jechuudha. Oppaal TV jedhama. Televezyiiniin kun guddinni isaa abbaa 32 jechuudha. Baay'ee guddaadha. Akkuma isin argaa jirtan kana kinoo guddaadha jechuudha. Argaa jirtanii kinoo asirraa kaasee jechuudha. Kinooti asirraa kaasee hanga asiiti jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana televezyiinii baay'ee bareedaa jechuudha. Televezyiiniin mircaa baay'ee qaba jechuudha. Sadarkaa qaba akkuma isin beektan sanii. Guddinaan irra baay'ee kan isin mul'ate isin irraa beektaniin kaartooniidha jechuudha. Kaartooniin isaa kinooti. Kaartoonii isaa osoo hin taane maqaa isaa asirra jiru jechuudha. Oppaaliin kun baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkuma isin argitan kana televezyiinii baay'ee bareedaa kan ta'e jechuudha. Sadarkaa isaa kan eeggate jechuudha. Obboleettii teennaaf bite jechuudha. Maashaallah rabbi nagaanitti si haa galchu. Televezyiinii baay'ee bareedaati. Gatiin isaa akka kanaa gadiillee televezyiiniin kanaa gadiillee baay'eetu jira. Inni kun garuuyyuu baay'ee oolaa. Inni kun riimootii isaatii fi gamada deekii irratti ittiin maannoo dibistaandii irra ittiin hidhamu jechuudha. Inni biraa ammoo dishiin isaa dishii guddicha eeleen isaa jechuudha. Baay'ee guddaadha jechuudha. Kan kanaa gadiillee hin jira. Inni kun baay'ee guddaadha garuuyyuu baay'ee guddaadha jechuudha. Maashaallah akkana fakkaata meeshaanis. Akkana fakkaata inni biraa ammoo deekiidha jechuudha. Deekiin isaa kun kinoo akkuma isin argaa jirtan kana gold staariidha. Gold staariin kun baay'ee tokko oriijinaalidha jechuudha. Guddaadhaallee maaliif kana filadhee fi kuuwwan illee hin jira. DSTV garaagaraa yoo ittiin ilaaluu barbaadan yoo ilaalchisuullee barbaadan jechuudha. DSTVdhaaf tapha kubbaa miilaa homaa kanneen jechuudha. Isa kan isaniifillee isa kanaaf fayyada jechuudha. Gold staariin kun baay'ee tokko baay'ee bareeda jechuudha. Inni kuuwwan baay'ee hin fayyadu. Inni kun jechuudha tapha kubbaa jechuudha. Isallee DSTV irratti guuttatanii isaan kanaa hojjeta jechuudha inni sun. Kun jechuudha deekiin kun isaafillee hin fayyada jechuudha. Isaaf baay'ee gaariidha. Inni biraa immoo meeshaan kunniin as keessaa kunniin guutuun isaatiyyuu ka dishiin hidhamu jechuudha. Kunillee akkuma isin argartan kan gamada dishiiti. Kunillee jechuudha ka duubaan dishii irra galu jechuudha. Inni kunillee kinooti. Meeshaan kunniin guutuun isaa meeshaa dishiiti jechuudha. Akkuma isin argitan kana walirratti hidhama jechuudha. Televezyiiniin kun gatiin isaa jechuudha birrii 10,300 jechuudha. Argartaniimi inni kun 10,300 deebi'ee mallee deekii kana meeshaa as keessa jiru kanaa fi eeleen kun walirratti gurgurama jechuudha. Walirratti jechuudha 3,700 jechuudha. Argitanii kana qabatee meeshaa as keessa kana qabatee deekii kanaan qabatee jechuudha walirratti gurgurama jechuudha. Inni kunniin walirratti 3,700 gurgurama. Kun ammoo adda isaatitti jechuudha televezyiinii jechuudha. 10,300 gurgurama jechuudha. Walirratti ammoo 14,000 jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana walirratti 14,000 rabbi nagaan isii itti galchuu obboleettii ta'e meeshaan isii meeshaa baay'ee oriijinaalii meeshaa babbareedaa qabdi jechuudha. Zaaraan babbareeda adda ta'e qabdi jechuudha. As biratti feermuuziin isin argaa jirtan kun feermuuziin kun baay'ee bareedaa akkuma argaa jirtan kana liftiriin isaallee akkasuma guddaa jechuudha. Inni illee baay'ee guddaa akka ta'e feermuuzii kana argaa jirtanii feermuuzii kana lama isaati jechuudha. Lamaan isaati jechuudha. Kabitamee fi argaa jirtanii feermuuziin kun baay'ee guddaadhaallee akkasuma meeshaa oriijinaalii meeshaa bareedaa akka ta'e jechuudha. Argaa jirtanii
baay'ee tokko guddaadhaallee jechuudha. Litiriin isaallee akkasuma guddaadha. Innillee akkasuma meeshaa guddaadha jechuudha. Gatiin isaa tokkochi 2,500 lamaan isaa 5,000 jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana feermuuziin kunillee isa kanaaf filattee obboleettiin teenya feermuuzii bareedaa jechuudha. Akkuma isin argitan kana feermuuzii bareedaadhaallee akkasuma guddaadhaallee jechuudha. Gatiin isaa isin himee jira lamaan isaa 5,000 2,500 lamaan isaa 5,000 jechuudha. Inni biraa ammoo distii siraamikiidha. Distiin siraamikii kun akkuma isin beektan maqaa baay'ee qaba jechuudha. Hin beektanii isinillee darajaallee akkasuma qaba. Maqaallee akkasuma qaba jechuudha. Argaa jirtanii distiin kun jechuudha. Hin beektanii namni hin beeknellee jiraachuu danda'a. Namni hin beekneef garuu distii kana argaa jirtanii argaartanii maqaa isaa kanas argaartanii maqaa isaa kanaan argamtanan jechuudha. Momokoon kun argame taanaan baay'ee tokko oriijinaalidha jechuudha. Distiin kun baay'ee tokko oriijinaalidha. Gatiin isaallee akkasuma inni hin dabala jechuudha distii kanaan jechuudha. Momorokoo kun baay'ee tokko oriijinaalidha jechuudha argaa jirtanii. Baay'ee tokko oriijinaalidha. Akkuma isin argaa jirtan kana distiin kun akkana fakkaata jechuudha. Kinooti tokko tokkoon isin mul'isa. Kun isa irra macarrashaati jechuudha. Kan irra xiqqaati jechuudha. Distii 5 fi distii 4 fi maxabashaa tokko qabataa walirratti fireeshan jechuudha. Argaa jirtanii siraamikiidha jechuudha. Jallisii akkana jira. Inni ammoo garaan isaa keessa immoo akkana jira. Distiin kun sadarkaa baay'ee qaba jechuudha. Distiin siraamikii kun darajaa qaba jechuudha. Bitachuu barbaadan isa kanaan malee hin bitatina. Inni kun distii baay'ee bareedaati. Kun ammoo distii itti aanaa isaati. Kun ammoo maxabashaa isaati. As biratti jechuudha kan hidhamutu jira. Isa san irratti hin ne'anii booda irratti waan ta'eef kinoo kun maxabashaa isaati jechuudha. Kaasii gadi ammoo distii 2 jechuudha. Kinoo distii tokko distii 2 kana 3 kana 4 maxabashaa kana 5 jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana baay'ee bareedaadha maashaallah. Rabbi nagaanitti si hagalchu. Laalitii oriijinaalii akkuma ofii keetiitti naabitinaan jette akkasuma akkuma ofii kiyyaatitti waan ofii kiyyaa jaaladhu meeshaa oriijinaalii meeshaa bareedaa akkasuma biteef jechuudha. Dhuguma himuudhaaf kijibuun hin barbaachisu meeshaa nama kamiyyuu bite meeshaa oriijinaalii malee bituu fi maaliif birriin sun birrii kiyya osoo hin taane birrii nama saniiti adaraa erga fudhadhee waan nama sanii meeshaa oriijinaalii meeshaa bareedaa bitaaf jechuudha. Gatiin isaa birrii 11,000 jechuudha distiin kuni. Birrii 11,000 baay'ee tokko dabalee jechuudha. Boota garii 12,000 jechuudha. Ana ammoo dhugama jirtu hima birrii 11,000 bite garuu boota biraa birrii 12,000 jechuudha. Asuma Shashamannee kana keessatti boota biraa birrii 12,000 Shashamannee kana keessa jechuudha. Ani dambanyaa kiyyarraa waan bituuf jecha birrii 11,000 bitee fi waanuma jiru sinitti hima jechuudha. Dhugama jiru sin hima birrii 11,000 biteef jechuudha. Distiin kun birrii 11,000. Inni biraa ammoo gidaanii giloobaalii kana isaanii giloobaalii kana akkuma argaa jirtan kinoo isaanii giloobaalii kana hin beektanii homa takka yoomtan isinitti himu hin jiru. Kararrituyyuu sanirraa jijjiirame malee duraan adiidhaan bitaa ture. Amma booraan biteef jechuudha. Innillee birrii 4,800 jechuudha. Isaanii giloobaalii kunillee hin beektanii. Inni biraa ammoo isaanii shoorbaati jechuudha. Isaanii shoorbaa kana viidiyoo isaa kaleessa moo engadda waraabii gadhiisee ture. Isaanii shoorbaa ramadaanillee dhihaate isiniin jedhee viidiyoo isaa waraabii gadhiisee ture. Akkuma isinirraa asirra argitan kana jechuudha. Isaanii shoorbaa kana kamaan kan qabu kana argitanii jirtanii namni hin argine hin jiru. Yoo hin arginii fi viidiyoo isaa irratti isiniif qara waraabirraa irratti isiniif waraaba jechuudha. Maaliif as keessaa baasuu hin barbaadu jalaa yoo bahe inni kun walitti namaa hin deebu jechuudha. Adda addatti garuuyyuu as keessaa kana baneellee isinitti hin mul'isa. Garuuyyuu isa kana keessaa jalaa hin baasu yoo bahe namaa hin deebu waan ta'eef jalaa cabuu mala hin beektanii. Sababa saniif jecha kinoo shiboo isaa asirratti dirame jechuudha. Inni kun cilfaa guddichaa. Inni kunniin ammoo maankaadha jechuudha. Maankaa 6 qaba akkuma isin beektanii. Kun ammoo saanii xixiqqishuu sanneen jechuudha. Saanii xixiqqishuu gurra 2 qabdi gama gamanaan qabdi. Firee takka sanneen jechuudha. Inni kun ammoo jechuudha. As keessa marame as keessa jiru kun ammoo kidaanii guddicha jechuudha. Kun ammoo cilfaa guddichaa. Kun ammoo maankaa saanii tanneeniiti. Saanii tunniin ammoo kinoo as keessa jirti jechuudha. Jalaa hin buqqisu maaliif akkana qajeelee namaa hin galu waan ta'eef meeshaan booda yeroo fe'amu kofalee fe'amaa jalaa miidhamuu danda'a. Sababa saniif jecha saanii shoorbaa san bifa buleedhaanillee bifa adiinillee isin waraabee jira. Obboleettiin teenya Zaaraan garuuyyuu bifa adiidhaan han jette kinoo bifa adii kanaan biteef jechuudha. Gatiin isaallee birrii 6,500 bitee fi
garuyyuu isiin 6,000 galtee jirti. Tajalqabaa waan jirtu jecha 6,500 bitee fi 7,000 galtee jirti jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan ramadaanaaf bitachuu hin dandeettanii ramadaanas gahee jira. Inni biraa immoo burcuqqoo warqaamaadha. Burcuqqoo warqaamaa bifa adiidhaan naabitiin jettee obboleettiin keenya Zaaraan kinooti bifa adii bifa isiin barbaadduun bitee fi jira jechuudha. Burcuqqoo warqaamaan kun akkana fakkaata baay'ee bareeddi jechuudha. Bifa warqaamaa adii kanaan gatiin isiillee birrii 2,000 jechuudha hin beektanii. 2,000 gatiin isiillee birrii 2,000 jechuudha. Inni biraa immoo kidaanii feermuuzii naabitiin jettee kabiraallee adda kidaanii feermuuzii naabitiin jettee Zaaraan kidaanii feermuuzii illee bitee fi jira jechuudha. Argaa jirtanii kinooti isaanii feermuuzii jechuudha argaa jirtanii. Isa kana biteef jechuudha abbaa 3 biteef jechuudha Zaaraadha. Kuni guddicha jechuudha guddaa irra guddaati jechuudha argaa jirtanii. Akkana itti galaa hin beektanii jechuudha. Isaanii kana as keessatti asii fasiin kun walirra gala akka kiyya waan silkii tokkicha qabateef malee akkana jira. Gatiin isaallee birrii 2,500 jechuudha. Inni kun birrii 2,500 abbaan 4 hin jira. Abbaa 4 yoo ta'e ammoo birrii 5,000 jechuudha. Abbaan 4,500 hin beektanii abbaan 4,500 inni kun ammoo birrii 2,500 jechuudha. Abbaan 3 kun inni biraa ammoo rakabotiidha. Rakabotii kana kanaan naabitiin jettee rakabotii warqaamaadha. Baay'ee bareeddi jechuudha. Akkuma isin beektanii tun ammoo manda jaasiiti. Tun ammoo kayixaanatti aarsan jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana baay'ee bareeddudha jechuudha. Gatiin isii birrii 3,000 fi 300 hin beektanii namni hin beekne hin jiru. Gatiin isii birrii 3,000 fi 300 jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana bareeddudha. Baay'ee namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeettanii. Inni biraa ammoo sufraa isaallee naabitiin warqaamaadhaan jettee warqaamaa ta'ee diimlaayitii ofirraa qaba. Booda irras akka isin mul'isa jechuudha. Amma ammoo viidiyoo waraabaa jiruu fi isuma kana ta'ee ka jallisaa shubbo qabuun jettee jallisaa shubbo qaba. Diimlaayitii illee qaba jechuudha. Diimlaayitii illee ofirraa qaba. Gatiin isaallee birrii 2,000 jechuudha. Diimlaayitii illee ofirraa qaba. Shubbo illee ofirraa qaba. Gatiin isaa birrii 2,000 jechuudha. Inni biraa immoo baatiraa daabbooti. Baatiraa daabboo illee akkuma isin argaa jirtan kan baatiraa daabboo ikoosaniidhaan naabitiin jettee ikoosaniidhaan bitee fi baatiraan daabboo ikoosan illee birrii 13,000 jechuudha. Akkuma isin beektanii inni illee birrii 13,000. Meeshaan Zaaraa akkana fakkaata. Maashaallah meeshaa babbareedaa. Meeshaa oriijinaalii akkuma isin argaa jirtan kan meeshaa babbareedduu bitattee jirti. Maashaallah kana gaasiif haa ta'u rabbi nagaanitti si haa galchu. Meeshaan Zaaraa akkana fakkaata. Wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf televiziinii kana televiziinii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Televiziinii baay'ee bareedaa ta'e namni beektan hin beektaniyyuu akkuma isin argaa jirtan kana namoonni baay'een jechuudha. Abbaan 32 hagam gahaa xiqqaadhaa miti namni jedhan baay'eetu jira. Abbaan 32 xiqqaa miti manaaf baay'ee gahaadha. Akkuma isin argaa jirtan kana kinooti manaaf baay'ee baqeedha jechuudha. Harki kiyya baay'ee dheeraadhaayyuu haa ta'u mee taakkuu isinii haa dhahu. Kinoo as biraa kaasa jechuudha. 1 2 3 4 as biratti hafee jira. 4 fi taakkuu kiyya 4 fi homaa jechuudha. Dheerinni isaatuyyuu abbaan 32 manoodhaaf eenyufuyyuu taanaan baqiidha jechuudha. Dishiillee dishii guddichaan isin barbaachisa maaliif gaafa eeleen isaa kun xiqqaa ta'e jechuudha. Amma biyya keenya keessatti miidiyaa bakka lama fayyadamanii yoo ammoo miidiyaa musliimaa fayyadamuu barbaadan ka Itoophiyaa ka abiyyi isiniif hojjetu ka garaagaraa jechuudha. Faanaa, ABS, Waaltaa maaliin kunniin isiniif hojjetu jechuudha. Yoo ka Nuural Hudaa fi Hamiltanii minaamina walitti guurtan jechuudha. Nuural Hudaa Hamiltanii Afrikaa TV kanneen yoo itti guurtan inni sun isiniif hojjetu. Yoo ammoo isatti guurtan kun isiniif hojjetu. Garuu dishiin kun gara lamaan irratti hojjeta waan ta'eef dishii guddaa kana bitachuun baay'ee bareeda jechuudha. Birrii muraasaaf jettanii isa sana hin bitatina. Isuma kana dishii guddicha kanaan bitadhaa isiniin jedha. Garaagarummaan inni guddaa fi xiqqaan qabu kana akkas fakkaata. Meeshaan isii kun baay'ee bareedaadha. Meeshaarraa kan ofii kiyyaa bitee fi miti baay'ee tokko jaaladhee jira. Baay'ee tokko natti tolee. Isinillee yoo jaalattan lakkoofsa bilbilaa kee irra deebisnii kennaa. Duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti heelunaan jechuu hin irraanfatinaa isin jedha. Feermuuzii kana baay'ee tokko jaaladhee jira. Namoonni jaalattan keessan na dubbisu hin irraanfatinaa. Meeshaan kennarraa akkanatti fakkaata. Koomentii yaada namni qabdan qeeqallee ta'ee yaadallee ta'ee na barreessuu hin irraanfatinaa. Anu waanuma kamiyyuu hin fudhadha isiniin jedha.
waan jirurra na jajjabeessaa waan an balleesse irratti na gorsaati waan gaarii waan hojjetaa jiraadha amma urra na jajjabeessaan isiniin jedha uummata Oromoo isin jaaladha naaf jiraadha horaa bulaa.